Ashama akkamii nagaa fayyaa jirtu daawwattoota keenya kan Ashaamteek har'aas qophii gabaabaa barnoota waliin wal qabatuun dhufnee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii har'aan tanaa eegaluun duratti namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan Ashaamteek kanatti godhuudhaan subscribe godhuudhaan miseensa barnoota baraturraa ta'a. Namoonni miseensa taatanii jirtan duraanuu barnoonni keenya yoo kan isinitti tolete like godhuudhaan hamilee nutti soora akkasuma nuti sitti fufna waan ta'eef hamileen waan hunda waan caaluuf isinis nu cinaa dhaabbachuudhaan like godhaa. Barnoonni yoo keenya isinitti tolete barnoota keenya amma kan jalqabnu unit 2 basic statistics irra qabannee dhufne shortly gabaabsinee akka isin hubattanitti hamma nama dhibuu keessaa fidannee isiniif qopheessine amma nu wajjin turtii gaarii godhaa barnoota keenya wajjin walitti adeebinu. Okay, unit 2 visual description of data. Data haala visually ta'een ibsuu jechuudha. Data gabaabumatti haala waan qabuun lakkoofsaatiin ibsuudha jechuudha. Graafikaalii ta'uudhaanis akka barbaada akka simply ta'etti kan agarsiistu visual description of data dhaan jechuudha. Data can be presented either tabular or graphical way. Dataan kan presented ta'u yookaan organized ta'u lamaan kana keessaa tokko yookaan tabular tabular jechuun tabular or graphical way takka graafiidhaan kaaftee kan agarsiistu jechuudha. Data fakkeenyaaf mana barumsaa biiroo daayirektaraa fa'aa yeroo kan dheedan taate gidaangidee isaaniitirra barattoota haftee isaaniitti wajjin kan bara hanganaatu hin baratini hanganaatu harcee hanganaatu baratee hanganaatu dabree hanganaatu kufe jedhee data yookaan taabulaariin kaaya yookaan graafikaalii kan kaayu san data jedhama jechuudha. Haala saniin kan keessu data jedhama jechuudha akka statistiksitti jechuudha. Okay, kharabiratiin data is summarized or grouped using frequency of distribution. Dataan summarized kan inni itti godhuun or grouped wali sassaabii kan walitti summarized godhuun maaliin fayyadama? Frequency of distribution fayyadama jechuudha. Frequency of distribution baay'ee barbaachisaadha. Frequency of distribution kanaan summarized dataan godhama jechuudha. Frequency distribution is tools of organizing data. Frequency distribution maal jechuudha? Meeshaa ittiin data organized goonu, summarized, collection and analyzed ittiin goonu data frequency distribution jennaan jechuudha. Group data kan jedhu ammas means data organized in frequency distribution. Group data kan jennuun data organized frequency distribution dhaan jechuudha. Akkuma asitti ibsinetti frequency distribution meeshaa ittiin organized goonudha data. Group data wanni enneef jalqaba maal jenne data is summarized or grouped kan inni ta'uun using frequency of distribution dhaan dataan summarized ta'a. Saniif group data jechuunis akkasuma frequency distribution dhaan organized ta'a jechuudha. Walitti kuufama. Ayyee an group data kan jedhu immoo faallaa group data ta'e salphatte jechuudha. Is data listed without arrangement or organized or ungrouped data is meeshaa organized hin taane jechuudha. Garuu frequency distribution fayyadama without hidhani without arrangement or without organized kan hin taane jechuudha. Kun faalluma group data irraa jechuudha. Okay, let's come to another step. 3 necessary steps to be undertaken while determining class of frequency distribution. Qabxii sadii barbaachisoo kan ta'an frequency distribution irra. Frequency distribution dhaan daataan sassaabamu jennee mire akkaataa itti sassaabamu keessaa barbaachisoo sadii isiniif qopheessinee jirra. Step 1. Step 1 irratti determine range of value. Range determine godhuudha. Range kamitti barbaanna? Range equals to range yosi gaafate highest value minus a smallest value gabaabatte jechuudha. Lakkoofsi yookaan gatii guddaa hir'isuu gatii xiqqaa isaa hir'ataa isaa jechuudha. Walirraa hir'istee gatiin argattu range jedhama. Kun steepii frequency distribution keessaa isa tokko. Karaa itti aanutti yoo kan dabarru ta'u step 2 approximately number of class or use formula of this.
akkuma kan agartan kanatti approximately dha tilmaamaan point waan qabuuf approximately jenneen number of class khanas yeroo argattan akkatti argattan kun yeroo hunda lakkoofsaan fayyadamtan 1 plus 3.322 log n hajohan bakka fedhatti yoo barbaadisin jee solution ittiin argattu formula lakkoofsa hin daganne kana 1 plus 3.322 log n enna n kun maal jechuudha number hanga hanna fakkeenyaaf barattoota 20 waggaa kanaaf kan qabxii gaarii fidan jettee yoo kan keessee inni san keessatti 20 sun keessaa jechuudha. Barattoota 20 jennee akka waliigalaatti qabxii gaarii argatan inni jechuun nambara sanii jechuudha waliigala isaanii barattoota waan fedhe haa ta'u waan si gaafatu irratti waliigala waan sanii inni keessatti kan galchitu ta'a jechuudha. Okay, step 3 kan dabarru determine class interval or width. Determine good ammas class interval. Class interval yeroo kan si gaafatu ta'u class intervalin range divided by number of class. Class interval jechuun jalqaba waan kana step hojjechuu qabda. Class intervalii argachuu fi argachuu hin dandeessu. Jalqaba range fi number of class step lamaan duraa kana yoo argatte malee class intervalii kana gonkumaa hin argattu. Jalqaba step 1 kan agartan range isa highest value minus smallest value. Range moqofa hin highest fi smallest value kan yoo wala raayirriste range tahami saniif asitti class intervalii irratti range needhaaf. Hirrisu o hiru number of class needhaaf. Number of class akkuma beekamu 1 plus 3.322 log n. Deebisa isa kana calculation yoo argatte booda akkasitti karaa gabaabaan class interval argatta jechuudha. Okay, rules of number of class. As keessa step yama sadeen keessa kan rule qabu jira. Rule kan keessa rule of number of class jira. Number of class is between 5 and 20. Must ka hundi kama waan ta'e. It is a rule. Shanii fi diidambira hotuu hin qabu. Number of class step 2 kana jechuudha. Number of class kana yeroo wali idaatanii fiddam booda log n yojiidhaan shan bira shan irraa xiqqaachuun qabu. 4 ta'uu qabu 3 ta'uu qabu. Shanii ol ta'uu qabu. Diidam yeroo dhaqees 22 25 ta'uu hin qabu. Diidam irratti dhaabbata. Kun ammaas jalatti akkuma jirutti the rule of number class is no less than 5. Shanii gad ta'uu hin qabu deebisaa gonkuma yoo shanii gatte it is error. Also no more than 20. Diidama ol yoo kan ta'e it is rule no more than 20 jennaan no more than 20 bira hotuu hin qabu. It is yoo kan bira hotu ta'e it is error jennaan jechuudha. Irra deebinee shaakaluu qabna. Irra deebi'uu qabna yookaan gaafiinsan kan sirriitti hin hojjetamin yookaan hin gaafatamin jechuudha jechuudha. Okay, rule of class interval ammas. Rule of number of class laalle amma rule of class interval. Class interval kunis rule qaba. Width is value between lower class limit and upper class limit of this rule of class interval. Maal jechuudha? Lower class limit fi upper class limit jidduu kan jiru ta'uu qaba. Wanni nuti argachuu qabna. Lower class limit fi upper class limit jidduu kan dhufu class interval rule isaati achumarraa dhufu qabaas. It is the rule. Hayyaanu it should be the same to all class. Class indirratti wal fakkaataa ta'uu qaba. Hojiin kee limit fi upper class limit fi lower class limit walakkaadha jechuudha. Achumaa kan bootaa jechuudha. Okay, kan itti aanu class boundary or exact class limit. Class boundaries is a value. Inni kunis akkuma asii olitti value'dhaan kan argannu ta'a. Kun LCB jechuun lower class boundary dha. Formula isaati. Class boundary formula lama qaba. Lower class boundary fi UCB kunis upper class boundary. Lower class boundary kan barbaannu yoo ta'u lower class limit LCL jechuun lower class limit minus 0.5 qofa irraa hir'ista jechuudha. Deebisaan itti argattu sun lower class boundary ta'a jechuudha. Upper class limit equal
upper class boundary yoo si gaafatu kan ta'e upper class limit plus 0.5 isaan kun yeroo akkanatti agartu faallaadha wali kan loweriin hirristaa kan upper class boundary ni idaata garuu eenyu hojii wali idaata upper class limit hojiidhaan. Okay, example isaa kanas akkasumatti bal'inaan isin hubachiifna akka jedhu example isaa the following data are the result of 20 students scored. Lakkoobsi hanga kan agartan kun data yookaan qabxii barattoota 20ti. Amma barsiisonni faan steepii kanatti fayyadaman hedduminaan waa'ee barattoota irratti yeroo qabxii ilaalchisan score qabxii gahee isaanii firii barattoota 20 qofa asirratti. Firii barattoota 20 akkana barataan tokko 47 tokko 50 fide fakkeenyaaf bakka barnoonni kun ji'oogiraafii haa ta'u. Ji'oogiraafii barataan tokko 47 fide tokko 86 tokko 58 tokko 15 tokko 55 fide. Faayinaala qofa haa ta'u barnoota ji'oogiraafii irratti haa ta'u fakkeenyaaf. Isa kana akkamitti barbaannee baafna to solve range using formula. Maal jee gaafiin tokkoffaan furii range barbaadi using formula kannameen formula isaatiin malee formula biraatiin range gonkumaa hin argamu. Akkuma asitti dura ibsinetti step 1 irratti range maalii fi maaliin dhufa highest value minus smallest value kanaa walirraa hirratee dhufa jechuudha. Hayyee yeroo akkana ta'u to solve range using formula range kan itti barbaannu highest minus lowest or smallest baaftaa asirraa waxayna kana cuqaasuun kana 15 maali lowest ida 19 sagaltamis highest ida 90 hirrisuu 15 fiddaa jechuudha 90 irraa 15 yeroo kan hirristu ta'u meeqa sii dhufa I mean 75 dhufa 75 dhufa itti fakkaata deebisaan isaa akkasitti ergamaa jechuudha determine number of class barbaadisiin jira number of class is step 2 irratti yoo deebinee ilaallu kan ta'ute isuma kanatti fayyadamta jechuudha 1 plus 3.322 log n amma asirratti n in karaa bifa salphaatiin isiniif gala amma asirratti determine number of class kana yeroo ilaallu 1 plus 3.22 log n maal godhu qabna jechuun keessa hin oolu n jechuun kunooti 20 student scored barattoota meeqa 20 n dha jechuudha barattoonni 20 qofa waan ta'eef 20 bakka n keessaniita 1 plus 3 waliin idaatee loogiidhaan baaftaa jechuudha. Amma roowii fi kolomanii kana barattoota qabxii isaanii kana yoo halaaltan ta'e 20 guutuudha jechuudha. 20 waan ta'eef 20 osoo fayyadamtee deebii nati argattu class number of classes isiniif argamsiisa jechuudha. Steepiidhaan malee hin hojjetamu. Amma range osoo hin argatin class intervalii hojjechuun nama dhiba. Jalqaba range fidda itti aansee steepiidhaan number of class fidda jechuudha. Sadaffaa irratti determine class interval. Class interval yeroo jennu ta'e akkuma formulaa jalqaba isiniif baasetti class interval equals to range divided by number of class. Range divided by number of class. Range meeqa finne? Range 75 finne. 75 hiruu jette number of class. Number of class I mean yeroo fayyadadhu ta'e 5 natti fakkaata 5 75 hiruu 5 yoo kan walitti hirtu taate deebisaa natti ergattu 75 hiruu 5 I mean 15 ta'a 15 class interval argattee jechuudha. Hayyee khaytaan determine class limit. Class limit jechuun asirratti isiniif hin keenye dhiifama. Class limitiin bal'inaan khaytaan irratti isiniin gadisa formulaa hafees kana sii gadi kanarraa jechuudha. Amma kanumatti isin agarsiisa. Okay, arra kuno stepii sadeen kana isin agarsiisee fakkeenya wajjin stepii itti aanu stepii barnoota taayitilii itti aanu irratti yeroo barannee booda kan itti deebinee isin agarsiisnu taha. Arraaf qophiin keenya kanuma fakkaata. Namoonni amma barnoonni kun isiniif galee yookaan irraa hubattan like godhaa. Kan itti aanu nutis akkasumatti isiniif fiduudhaaf haamilee nutti horaa. Galatoomaa isiniin jenna. Qoodhaa qonnaa gaarii.